Ayya nageenya waaqayyo gooftaa hunduma keessaniif haa ta'u ani Firaa'olidha. Mee har'a kutaa macaafa qulqulluu keessa seera uumamaa boqonnaa 6 hamma 9 ka jiranii gabaabsinee wajjin ilaalla. Akkuma beekamu yeroo darbe waa'ee seenaa Aadamii fi Heewwaanii wajjin ilaalleerra akkamitti Aadamii fi Heewwaan akka kufanii fi akkamitti waaqayyo gooftaan isaan dheekkamee iddoo bareedaa iddoo rakkinii fi gidiraan hin jirre Edeen keessaa waaqayyo gooftaan akkamitti akka ari'ee wajjin ilaalleerra akkasuma waa'ee ijoollee Aadamii fi Heewwaanii Qaayilii fi Aabeelii hojii isaanii akkam akka ture waaqayyo gooftaan akkamitti Qaayiliin akka dheekkame sababa obboleessaa ajjeesee fi kanneen wajjin ilaalee turre. Mee har'a ammoo seera uumamaa boqonnaa 6 hamma 9 ka jiran waa'ee bidiruu Noohii ilaalla. Waa'ee bidiruu Noohii kutaa macaafa qulqulluu kana keessatti Aadamiin irraa kaasee namoonni hedduun dhalatanii, namoonni hedduun guddatanii, namoonni hedduun du'anii, baay'atanii, hojjetanii, dafqanii hojjetanii, osuma jiraataa adeemanii jalli namootaa ammoo cubbuun namootaa ammoo garmalee baay'achuutti ka'e. Hamma namni baay'ataa adeemutti cubbuun namootaas baay'achuutti ka'ee namoonni walii irratti ka'uu eegalanii, namoonni walii ajjeesuu eegalanii, namoonni dhiiga walii dhangalaasuu eegalanii. Kanaaf waaqayyo gooftaan biyya lafaa kana argee waaqayyo gooftaan nama uumuu isaatti yeroo itti gadde, nama uumuu isaatti yeroo waaqayyo gooftaan gaabbee fi yeroo baay'ee dheekkameedha. Nama uumuu isaatti waaqayyo gooftaan hedduu gadde sababii wal waraanaan baay'ateef, sababii wal ajjeesuun baay'ateef kutaa macaafa qulqulluu keessa akkuma dubbatu nama wal miidhuun sababii baay'atee fi waaqayyo gooftaan hin dheekkame. Nama uumuu isaatti yeroo baay'ee gaddee fi yeroo baay'ee gaabbeedha. Kanaaf bara san keessatti waaqayyo gooftaan waan tokko gochuudhaan murteesse. Innis maalidhaa? Nama haaraa godhee uumuun dirqama ta'e. Sababii jalli namaa baay'ateef, sababii gara jabeenyi namaa baay'atee fi nama haaraa godhee uumuu barbaade waaqayyo gooftaan. Kanaaf bara san keessatti nama waaqayyo akka ta'e ammoo nama tokko ture. Eenyu maqaan isaas Noohii nama jedhamu. Nama waaqayyoon dhagahu, nama qajeelaa Noohii nama jedhamutu bara san keessa ture. Bara namoonni hedduun cubbutti kufan, bara namoonni hedduun yaada waaqayyoo dhiisanii yaada ofii duukaa adeeman san keessa waaqayyo gooftaan nama tokko argate. Nama maqaan isaa Noohii jedhama. Kanaaf waaqayyo gooftaan Noohitti haasa'uu eegale. Akkas jedhee akka biyyattii kana, lafattii kana yookiin ammoo addunyattii kana bishaaniin balleessuu barbaadu waaqayyo gooftaan Noohitti hime. Bishaaniin balleessuu akka barbaadu, haara godhee nama uumuu akka barbaadu waaqayyo gooftaan Noohitti dubbate. Kanaaf Noohitti himee Noohi ammoo muka ta'urraa akka inni markaba guddaa tolchu, markaba guddaa waan hundumaa qabachuu danda'u, bineensota, allaattiiwwan, qurxummii galaana keessa jiraatan, maatii isaa hundumaa qabachuu danda'u, nyaata isaanii hundumaa qabachuu danda'u, akkaataa waaqayyo gooftaan ittiin jedheen akka inni hojjetuuf waaqayyo gooftaan waan hundumaa isaa safareetti kenne. Safareetti hime waaqayyo gooftaan Noohitti akka inni hojjetuuf jechuudha. Safareetti hime. Kanaaf Noohillee yeroo markaba kana hojjetu naannoo lafa onaatti hojjeta ture. Naannoo bishaan hin jirretti, naannoo lafa onaatti markaba kana tolche ture. Namoonni iddoo garaagaraatiin yeroo dhufanii isa gaafatan maaliif markaba kana hojjettaa jedhanii gaafatan. Noohis deebiseetii akka bishaan badiinsaa dhufuuf ta'u isaanitti ni dubbata ture. Bishaan badiinsaa akka dhufuuf ta'u waaqayyo gooftaan addunyatti kan akka dheekkameeru, waaqayyo gooftaan nama uumuu isaatti akka gaabbeeru, waaqayyo gooftaan bakka sababii jalli namaa baay'ateef biyyattii kana balleessuu akka barbaade Noohi ammoo namoota kanatti ni hima ture. Garuu namoonni itti kolfan ture. Noohi in maraate jechuu eegalan. Sababni isaa maaliif beektu? Lafa bishaan hin jiretti Noohi markaba hojjechuu eegale. Lafa galaan hin jiretti, lafa homaa hin jiretti Noohi lafa galaanarraa fagoo ta'etti markaba hojjechuu jalqabe. Kanaaf Noohi in maraate jechuutti eegale. Garuu Noohi in maraanne sagalee waaqayyoo irraa dhagaye tokko maal godhaara? Raawwataara. Noohi in maraanne, Noohi in maraanne sagalee waaqayyoo irraa dhagaye tokko raawwataara. Kanaaf akkuma waaqayyo gooftaan jedhee guyyaa torba booddee roobichi roobuu jalqabee buqqaan lafa keessa futta'uu jalqabee, dhoowuu jalqabee guyyaa 40 roobni maal ta'e ittuma fufe jechuudha. Roobuu jalqabee akkuma waaqayyo gooftaan dubbate. Sana booda Noohi akkuma waaqayyo gooftaan isaan jedhee
bineensota kanneen beelladoota kanneen cimdi godhee markabatti galchee cimdi godhee markabatti inseensisee maatii isaa dubartoota ijoollee isaa sanniinis markabatti galchee sana booda Waaqayyo Gooftaan balbalicha markabaa ofii isaatii in cufee sana booda bishaan lafarra guutuu jalqabe jechuudha. Akkuma Waaqayyo Gooftaan dubbate lafarra guutuu jalqabe Waaqayyo Gooftaan wanta lubbuu qaban wanta hunduma isaa lafarraa balleessuu murteesse Waaqayyo Gooftaan garuu maatii isaa hin oolche jechuudha. Markabatti galche sana booda bishaan lafarra guutuu jalqabe. Namoonni lafarra jarina hojjetaa turan sunni hundumtinuu maal ta'anii bishaaniin in liqinfame. Markabichi ammoo ol ka'aa hin adeeme jechuudha. Ol ka'aa adeeme markabichi. Gaafa ol ka'aa adeeme ibillaa keessattuu roobichi roobe kuni tulluu cover godhe jechuudha. Tulluuwwanis cover godhe. Markabichi ammoo ol ba'e. Booda irratti ammoo markabichi tulluu Araaratti gubbaa in buufate. Tulluu Araaratti gubbaa markabichi kun in buufate jechuudha. Ol ka'ee. Waaqayyo Gooftaan akkasitti biyya lafaa kan in balleesse. Namoota jalina hojjetan hunduma isaanii in balleesse. Sababii cubbuu nama baay'ateef, sababii yakki nama baay'ateef, sababii ajjeechaan baay'ateef, sababii walirratti ka'uun baay'ateef akkasitti Waaqayyo Gooftaan addunyatti kana in balleesse jechuudha. Sana booda guyyoota booddee Nohi lafichi akka gogeef hin goone ilaaluudhaaf quruu erge jechuudha. Arraageessa ergee sana booda arraageessi dhaqee in deebi'a ture achumaan hafe sana booda gugee ergee gugeen ammoo dhaxxee deebitee lafa qubattu waan dhabdeef gaafa lammaffaa ammas yeroo taanutti Nohi gugee ergee gaafa gugee ergu gugeen baala ejersaa qabattee deebite. Sana booda Nohi lafichi gogaa akka ta'e ofuma isaatii argee markabicha keessaa gabbayan kolfaa gabbayan gammadaa gabbayan waan Waaqayyo Gooftaan isaaniif godhe kan arganii baay'ee gammadanii gabbayan jechuudha markaba san keessaa. Sana booda iddoo aarsaa tolchanii Waaqayyoon galateeffachuu jalqaban. Waaqayyoof ulfina dhiyeessuu jalqaban. Waaqayyoof galata dhiyeessuu jalqaban iddoo aarsaa ijaaranii jechuudha. Baay'ee gammadanii jechuudha. Waan Waaqayyo Gooftaan isaaniif godhe kan akka Waaqayyo Gooftaan itti isaan oolche kana arganii Waaqayyoon eebbisuu jalqaban. Kanaaf Waaqayyo Gooftaan nama waamuun isaa jalqabumaa waamichi kennaa nama ajjeesuu osoo hin taane, nama rukutuu osoo hin taane, daba hojjechuu osoo hin taane, cubbuu hojjechuu osoo hin taane, waamichi kenna inni guddaan fuula Waaqayyoo duratti Waaqayyoof aarsaa dhiyeessuudha. Waaqayyoon galateessuudha. Dhuga baatuu Waaqayyoo ta'uudha. Dubbii Waaqayyoo hamma andara lafaatti lallabuudha. Kanaaf Waaqayyo Gooftaan addunyaa kana akkasitti balleessuun isaa yeroo sanii maalidhaaf dhaloonni waamicha isaanii waan dagataniif waamichi isaanii walirratti ka'uun turre waamichi isaanii wal waraanuun turre waamichi isaanii dubbii Waaqayyoo maal godha lallabuu ture jechuudha. Sagalee Waaqayyoo warra hin dhageenye dhageessisuu ture jechuudha waamichi isaanii malee walirratti ka'uu miti. Kanaaf waamicha keenya dagachuu hin qabnu jechuudha. Waamicha keenya kana yoo daganne galgala keenya san balleeffanna jechuudha. Galgala keenya balleeffanna. Waamicha keenya yoo daganne, waamicha keenya yeroo ammaa kana yoo daganne, isatti waamamne yoo daganne, dubbii Waaqayyoo kana yoo daganne galgala keenya balleeffanna. Kanaaf galgala keenya akka hin balleeffamneef waamicha keenya keessa jiraachuu qabna jechuudha. Isa Waaqayyootti nu waame keessa yaada Waaqayyoo nuuf qabu san keessa jiraachuu qabna jechuudha. Yaada Waaqayyoo jalaa fagaannee waan Waaqayyootti tolu dhiifne, waan Waaqayyoof hin tolle keessa yoo deddeebine, waan Waaqayyoon gammachiisu dhiifne, wanta Waaqayyoon hin gammachiifne keessa yoo kan deddeebinu ta'e galgala keenya balleeffanna jechuudha. Kanaaf galgala keenya akka hin balleeffanneef sagalee Waaqayyootti jiraachuun nurra jiraata. Akka dubbii Waaqayyootti jiraachuun nurra jiraata. Lafa Waaqayyo Gooftaan nu dhaabe san dhaabbanneeti ulfina Waaqayyoo dubbachuu, ulfina Waaqayyoo lallabutu nurra jiraata jechuudha. Sagalee Waaqayyoo lallabutu nurra jiraata jechuudha. Ulfina Waaqayyoo dubbachuutu nurra jiraata jechuudha. Kanaaf waamicha keessan akka hin daganne Waaqayyo Gooftaan hunduma keessanuu isin haa gargaaru. Akka dubbii Waaqayyootti akka jiraatan, akka sagalee Waaqayyootti akka jiraatan Waaqayyo Gooftaan hunduma keessan isin haa gargaaru. Wanti amma arginu kun hundumtinuu, wanti babbareedaan amma agartan kun hundumtinuu gaaf tokko hin darba gaaf tokko. Wanti hafuun jiru biyya addunyaa kanarratti gamoon amma agartan kun hundumtinuu, biyyoonni babbareedoon amma guddatte maal jedhan kun hundumtinuu gaaf tokko hin darba. Yesuus Kiristoos deebi'ee firdiidhaaf hin dhufa. Wanti addunyaa kanarratti akkan hafuun jiru kan dabarre sagalee Waaqayyoo qofa.
kan dabarre waaqayyoon qofa. Kanaaf isa hin dabarre duukaa adeemuu qabna jechuudha. Isa darbu dhiifnee wantoonni calanqisan warqeen kun hin darba. Qabeenyi kun hin darba. Foon uffannaa kun hin darba gaaf tokko. Kanaaf isa darbu faana gulufuu irra isa darbu faana adeemuu irra isa hin dabarre isa darbee bara baraan jiraatu. Yesus Kiristoos wajjin adeemuun milkaa'ina. Waaqayyo wajjin adeemuun tarkaanfachuun milkaa'ina jechuudha. Kanaaf isa darbu haa dhiifnu. Isa hin dabarre Yesus Kiristoos itti amanannu. Isa darbu dhiifne isa hin dabarre Yesus Kiristoosin haa qabannu. Namni hundumtinuu wama facaase haamata. Wama facaase haama namni hundumtinuu addunyaa kanarratti jechuudha. Waan ofii isaatti facaase haamata. Biyya lafa kanarratti namni qamadii facaase garbuu galfatu hin jiru. Namni dinnicha dhaabee boqqollaa cabsatu hin jiru. Namni boqqollaa dhaabee dinnicha yaafatu hin jiru. Namni hundumtinuu wama facaase haama jechuudha. Dinnichas dhaabe dinnicha yaafatta. Boqqollaas gaafa dhaabe boqqollaa cabsatta. Qamadiis gaafa facaafte qamadii galfatta jechuudha. Akkasuma wanta ati biyya lafa kanarratti hojjettu galgala san keessatti hin haamatta jechuudha. Galgala san keessatti hin nyaatta jechuudha. Biyya lafa kanarratti cubbuu hojjetta kennaan gatii cubbuu keetii nyaata jechuudha. Biyya lafa kanarratti ammoo waan qajeelaa hojjetta taanaan gatii qajeelummaa keetii nyaata jechuudha. Gatii qajeelummaa kan keetii, gatii gaarii kan keetii nyaata jechuudha. Kanaaf namni hundumtinuu wama facaase haamaa jechuudha. Qamadii facaasanii garbuu galfachuun hin jiru. Garbuu facaasanii qamadii galfachuun hin jiru. Boqqolla dhaabanii dinnicha yaafachuun hin jiru. Namni hundumtinuu waan facaase haama. Kanaaf hin goyyoominaa. Waamicha keessan eeggadhaatii jiraadhaa. Waamicha keessan keessa jiraadhaa. Kanaaf Waaqayyo Gooftaan hunduma keessan haa eebbisu. Ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Waamicha keenya keessa akka jiraannu Waaqayyo Gooftaan hunduma keenya nu haa gargaaru. Eebbifamaa barri keessan haa eebbifamu. Eebbaaf ta'a. Galatoomaa.